Ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Baga ayyaana dhachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2014tiin isin ga'e. Nagaan Waaqayyoo dabalee isiniif haa baay'atu. Yeroo kanatti immoo barnoota dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos kan jedhu wajjin hirmaanna. Wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 1 hanga lakkoofsa 20tti seenaa macaafa qulqulluu kana seenaa dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos asirraatti argachuu dandeenya. Ani garuu lakkoofsa 8 irraati kaasee isa jiru hanga lakkoofsa 13tti nan dubbisa. Tiksoonni immoo naanna'aa sanaa bakkeetti halkan darabee dammaqanii hoolota isaanii in eegu turan. Ergamaan Waaqayyo diingata isaan dura dhaabbatee inni surraa gooftichaas naannoo isaanitti ibse. Kana irratti isaan na'anii guddaa sodaatanii, ergamichi garuu hin sodaachinaa, kunoo ani misiraachoo gammachuu guddaa isinittan himaa, kunis saba hundumaaf kan ta'udha. Har'a mandara Daawititti fayyisaan isiniif dhalateera. Inni immoo Kiristoos goofticha. Milikiin isaa immoo mucaa wayyaan itti maramee siree horiin keessaa nyaatu irra ciisu in argitu isaan hin jedhe. Achumaan kutata ergamootaa Waaqayyo keessaa baay'een ergamicha kana wajjin turan. Isaan immoo hoqubaan Waaqayyoof Waaqa gubbaatti, nagaanis namoota Waaqayyotti gammadu hundumaaf lafarratti jedhanii Waaqayyoon hin faarfatu turan. Maqaan Waaqayyo eebbifamu. Waaqayyo sagalee kana akka nu barsiisuu fi gabaabaatti Waaqayyoon hin kadhanna. Yaa Waaqayyo Gooftaa, maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Bara baraan maqaan kee haa ulfaatu. Ayyaana keetiin yaa Waaqayyo hagammaatti nu eegdee dubbii kee keessatti akka jiraannuuf, akka eegamnuuf kan nu gargaarisidha. Maqaa Gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Gooftaa, seenaa dhalachuu ilma kee Gooftaa Yesuus Kiristoos isa Gooftaa fayyisaa gootee biyya lafaatiif saba hundumaaf laattee akka nu ibsituuf si kadhanna. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosidhaan ati nu barsiisi. Maqaa Yesuusiin ameen. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Dhalachuu Gooftaa Yesuus Kiristoos kan jedhu wajjin laalla. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waggoota 2000 kanaan dura kan inni dhalate bara 4 akka ta'e seenaan hin dubbata. Bara 4 dhaloota Gooftaa Yesuus Kiristoosiin fuuldura lakkoofsi gaddeebiitiin lakka'ama. Eessaa akka inni jalqabe, maaliif immoo gaddeebi'ee akka inni lakka'amu bira hin ga'amne jechuudha. Haa ta'uuti malee Gooftaan Yesuus Kiristoos erga dhalatee boodatti lakkoofsi baraa akka inni jijjiirame, isa dur gaddeebi'ee lakka'amu lakkoofsi ol deebi'eeti kan lakka'amu. Dhalachuu Gooftaa Yesuus Kiristoosiin fuuldura lakkoofsi waggaa addunyaa jedhametu lakka'ama. Erga Gooftaan Yesuus Kiristoos dhalatee booda garuu waggaa haraaraa jedhameeti kan lakka'amu. Ilaala, utuu Yesuus hin dhalatiin fuuldura waggaa addunyaa jedhameeti akkasumatti lakka'ama. Erga Yesuus Kiristoos dhalatee booda garuu haalli jijjiirame waggaa haraaraa jedhameeti kan waamamu. Maqaan Waaqayyoodha haa eebbifamu. Dhalachuu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin dura jaarraa 700 raajonni waa'ee Gooftaa Yesuus Kiristoos dubbataniiru. Isaayyaas dubbachaa akka ture macaafni qulqulluun hin dubbataa jechuudha. Maqaan Waaqayyo eebbifamu. Akkuma Waaqayyo karaa Isaayyaas hin dubbate waggoota 2000 kanaan dura Gooftaan Yesuus Kiristoos foon uffatee gara biyya lafaa kanaa dhufee akka inni nama ta'ee dhalate, sababii cubbuu keenyaatiif jedhee akka Gooftaan Yesuus Kiristoos gara lafa kanaatti dhufee fooniin akka inni dhalate seenaan macaafa qulqulluu hin dubbata. Sagaleen Waaqayyo hin dubbata.
namoonni tokko gooftaan Yesuus Kiristoos ganaa dhufa jedhanii kan barsiisan jiru. Fooniin illee hin dhalanne jedhanii kan barsiisan jiru. Waldoota kiristaanaa keessatti tuun taane warreen dubbii waaqayyootiin morman. Waaqayyoodha inni waan ta'eef, inni gooftaadha waan ta'eef foon uffachuun isa barbaachisu kan jedhanii lakkaa'an jiru. Haa ta'uuti malee gooftaan Yesuus Kiristoos foon uffatee dhalateera. Gooftaan Yesuus nama guutuudha, waaqa guutuudha. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Kaayyoon dhalachuusaa maaliif kan jedhu barnoota keenya keessatti bal'inaan ilaaluu dandeenya. Maqaan waaqayyoodhaa eebbifamu. Gaaffii sadi gurguddaa dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos wajjin wal qabatee deebisuun ni yaala. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Gooftaan Yesuus Kiristoos dhalateera. Maalummaa isa dhalatee kana wajjin ilaalla. Inni dhalate kun eenyudha? Gooftaan inni dhalate kun hangoo attamii qaba? Waaqummaa attamii qaba? Jennee ilaaluun barbaachisaadha. Inni lammaffaan gaaffiin irratti dudubbannu inni dhalate kun maaliif dhalate? Maaliif dhalate? Han jedhu gaaffii kana deebisuun yaala. Inni sadaffaan gaafa inni dhalate maaltu ta'e? Han jedhu wajjin ilaalla. Taateewwan guyyaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalate taateewwan ta'an isaan kana wajjin ilaalla. Isa jalqabaa gaaffii isa tokkoffaa deebisuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos eenyummaan isaa Isaayyaas boqonnaa 9:6-7 sirriitti ibsaa jechuudha. Inni dhalate kun humni mootummaa isaatii gatiitti isaarra jiraadha. Inni dhalate kun humni mootummaa isaatii gatiitti isaarra jira. Hangoo guutuu qaba. Haboo guutuu qaba. Han jedhu wajjin wal qabata jechuudha. Hangoo mataa isaatii qaba. Gooftummaa mataa isaatii qaba. Hangoo waaqayyo wajjin wal qixxee qaba jechuudha. Maqaan waaqayyo haa eebbifamu. Ofuma isaa gooftummaa qaba jechuudha. Galanni gooftaaf haa ta'u. Humni mootummaa isaatii gatiitti isaarra jira. Hiikkaan dubbii kanaa dhoksaan kun inni waaqa akka ta'e, inni gooftaa gooftotaa akka ta'e dubbata jechuudha. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Inni dhalate kun maalummaa gooftaa Yesuus Kiristoos inni lammaffaa maqaan isaa maalidha? Isaayyaas gorsaa dinqii waaqayyo jabaa in jedhama. Gorsaa dinqii waaqayyo jabaa in jedhama. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Inni maalidha? Gorsaa dinqiidha. Waaqayyo jabaa jedhameeti waamama. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Jireenya namaa dubbii isaatiin du'arraa kan oolchu, namootaan gara jireenyaatti kan waamu, karaa jireenyaa kan namatti agarsiisu akka ta'e asirraa hubachuu dandeenya. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Dinqiidha, ajaa'ibsiisaadha. Akkasuma immoo waaqayyo jabaadha. Inni itti aanu maalummaa isa dhalatee kana yookaan immoo maalummaa gooftaa Yesuus Kiristoos Isaayyaas akka barreessetti abbaa bara bara jedheeti kan Isaayyaas sagalee waaqoo irraatti fuudhee kan dubbatu jechuudha. Abbaa bara maqaan waaqayyoo eebbifamu. Abbaa bara hundumaa kan jiraatu jechuudha. Yeroo hundumaa kan jiraatu, waaqa ta'ee kan jiraatu, haalli kan isa hin jijjiirre, yeroo hundumaa immoo kan jiraatu, baroota irratti gooftummaa kan qabu, haala hundumaa irratti gooftummaa kan qabu, hana wajjin wal qabata. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Abbaa bara baraati jedheetu Isaayyaas dubbii waaqayyoo irraa fuudheetu dubbata jechuudha. Abbaa bara. Inni itti aanu eenyummaa gooftaan Yesuus Kiristoos hangafa nagaati. Hangafa nagaa jedheetu waama Isaayyaas. Sagalee kan eenyu irraa fuudhe? Waaqayyo irraa fuudhe. Waa'ee isa dhalate, waa'ee isa jireenya ilmaan namaatiif kenname, waa'ee isa addunyaa kanarratti mul'ate, waa'ee isa immoo guddaa ta'e, waa'ee isa immoo waaqa ta'e maal jedhee waama Isaayyaas gooftaa Yesuus Kiristoosidhaan abbaa bara hangafa nagaati jedhee kan waamu. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Nagaan kan argamu gooftaa Yesuus Kiristoosidhaan qofadha.
jireenya namaa birmaduu baasuu kan danda'u, haalota daddaa keessa, muddama keessa sanyii ilmaan namaa baasuu kan danda'u, nagaa namaaf kennuu kan danda'u Gooftaa Yesuus Kiristoos qofadha. Inni maalidha? Hangafa nagaati. Nagaa kan deebisu warra isa barbaadataniif, warra isa fudhataniif jireenyi isaanii nagaa akka qabaatu kan taasisu isa dhacha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Nagaan qabeenyaan hin argamu. Nagaan lammii baay'inaan, fira baay'ifachuudhaan hin argamu. Nagaan barnootaan hin argamu. Nagaan Gooftaa Yesuus Kiristoosidhaan fayyisaa lubbuu ofii godhatanii gaafa fudhatan, gaafa isatti amanatan, ati gooftaadha jedhanii Gooftaa Yesuus Kiristoositti gaafa amanan, namni nagaa argachuu danda'a, nagaa fudhachuu danda'a Waaqayyo irraati. Sababiin isaa inni hangafa nagaati. Nagaan Yesuusin alatti hin jiru. Sababiin isaa hangafa nagaatiin. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Al tokko namni yeroo baay'ee otoo haalli hundumtuu isaa mijatee jiru namni nagaa dhaba. Namooti baay'een kan of ajjeesan, kan boqonnaa dhaban, kan amma caman jiraata. Jireenyi isaan jiraatan kan isaan hin gammachiifne. Namoonni Waaqayyoon malee jiraatan baay'een isaanii nagaa kan dhaban hedduun jiraachuu danda'u. Nagaan dhabe, boqonnaan dhabe jechaa kan jiran baay'een jiraachuu danda'u. Har'allee sagalee kana dhagaa kan jirtan, anoo nagaan dhabe, anoo boqonnaan dhabe jechaa kan jirtoo jiraatte, Yesuus Kiristoos hangafa nagaati misiraacha guddaan sitti hima. Furmaanni nagaa namaaf kennu Gooftaan Yesuus Kiristoos dhalateera. Kanaaf isa fudhachuudhaan, isatti amanachuudhaan, isatti hirkachuudhaan nagaa argachuun hin danda'a. Inni maalidha? Hangafa nagaati. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Warri isatti amanatan nagaa guutuu qabu. Nagaan Kiristoos Yesuus Kiristoos haala hundumaarraa, hojii hammeenyaarraa, wanta xiidinni namatti gadhiisu hundumaarraati nagaa Yesuus nama eega. Nagaan Yesuus balaa gurguddaa nama oolcha. Nagaan Yesuus nama gargaara. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kana qofa miti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gooftaa fayyinaati. Fayyina kan kennudha. Jireenyi karaa isaa kan argamu. Jireenyi bara baraa karaa isaa kan argamu. Isa qofaan. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Yohaannis kan dubbatu wangeela isaa keessatti jedha. Karaan dhugaan jireenyi Gooftaa Yesuus Kiristoos akka ta'e dubbata. Ani karaadha, ani dhugaadha jedhee Gooftaan Yesuus Kiristoos dubbata. Eenyuyyuu anaan malee gara abbaa dhaquu hin danda'u jedhee Gooftaan Yesuus Kiristoos ofuma isaatti dubbatedha. Kanaaf inni maalidha? Hangafa nagaati. Hangafa nagaati. Nagaa kenna, jireenya kenna. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kanaaf namni nagaa dhabe, namni boqonnaa dhabe, namni haalli bitaatti gal seexanni kan rakkis yoo jiraate gara Kiristoos kana dhufee boqonnaa akka argatu itti agarsiisuun barsiisuu danda'uun nurraati eegama. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Akkuma kana dhaga'aa kan jirtan dubbii Waaqayyoo Gooftaan Yesuus gooftaa nagaa deebisu, gooftaa jireenya kennuudhaaf akka ta'e dagachuun nurra hin jiraatu. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Inni itti aanu eenyummaa isa dhalate kanaa, eenyummaa Gooftaa Yesuus Kiristoos guddinni mootummaa isaatii fi guddinni nagaa isaatii dhuma hin qabudha. Ilaala, guddinni mootummaa isaatii, guddinni nagaa isaatii dhuma hin qabu. Dhuma hin qabu. Bara baraan itti fufee kan jiraatu jechuudha. Bara hundumaa mootummaan isaa dhaabbataa kan ta'e, eenyuuniyyuu kan hin raafamne, eenyuuniyyuu kan hin sochoone. Gooftaan Yesuus Kiristoos mootummaan isaa bara baraan kan jiraatu jechuudha. Guddinni nagaa isaatii, guddinni mootummaa isaatii aga nagaa jedhamee tilmaamamuu kan hin dandeenye Gooftaan Yesuus Kiristoos gooftaa akkasiiti. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Kanaaf inni fayyisaadha, inni oolchaadha, inni hangafa nagaati. Kanaaf Gooftaan Yesuus Kiristoos jireenya ilmaan namootaa du'a jalaa oolchuudhaaf, rakkina jalaa baasuudhaaf, jireenya bara baraa isaaniif kennuudhaaf, shidhaa seexanaa jalaa isaaniin baasuudhaaf Gooftaan Yesuus Kiristoos waggoota 2000 kanaan dura mul'ateera. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Innaa Gooftaa Yesuus Kiristoos kana jireenya keenya keessatti hangafa nagaa akka inni ta'e, guddinni mootummaa isaatii daangaa akka hin qabne beeknee fudhachuu danda'uun nurra jiraata. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu.
inni taanu gaaffinni lammaffaa maaliif dhalate gooftaan Yesuus Kiristoos isa jedhuu fi saba hundumaa furii baasuudhaaf saba hundumaa hidhaa garaagaraa irraa hiikuudhaaf jireenya isaaniif kennuudhaaf habaarsa cubbuu jalaa du'a jalaa baasuudhaaf gooftaan Yesuus Kiristoos kan inni dhalate kaayyoo biraatiin miti kan inni gara biyya lafaa kana dhufe gooftaan Yesuus Kiristoos lubbuu nama barbaacha jireenya keenya barbaacha dhufe gooftaan Yesuus Kiristoos furii hilmaan namaatiif gooftaan kan mul'ate wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 irratti sagalee waaqayyo kan dubbatu waaqayyo tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate kun immoo isatti kan amanan jireenya bara bara haa qabaatan malee haa badan miti. Gooftaan Yesuus Kiristoos furii ilmaan namaatiif kan dhalate yookiis immoo kan gara biyya lafaa kanaa dhufe namootaan hidhaa du'arraa hiikuudhaaf cubbuu jalaatii baasuudhaaf du'a jalaa baasuudhaaf dhiifamuu cubbuu kan argamu karaa gooftaa Yesuus qofadha. Namni gooftaa Yesuus Kiristoositti amane cubbuun isaa dhiifama du'a jalaa ba'a jireenya bara baraa keessatti qooda argata hirmaattu ta'a kan isaa godhata. Arra na dhagaa kan jirtan gooftaan Yesuus Kiristoos furii hilmaan namaatiif namoota du'a jalaa baasuudhaaf jireenya bara baraatti namoota waamuudhaaf akka inni gara biyya lafaa kanaa dhufe waggoota 2000 kanaan dura hin dagachina. Tariitii namni na dhagaa jirtoo jiraatti dubbii waaqayyoo kana akkasitti hubattee fayyisaa lubbuu keetii gooftaa Yesuusiin fudhattee hin fudhatiin kan jirtu karaan jireenya argachuun kan danda'amu furmaata argachuun kan danda'amu cubbuutti dhiifama argachuudhaaf jireenya bara baraa keessaa immoo qooda qabaachuudhaaf gooftaa Yesuus Kiristoositti amanattee yaada garaa kee geeddarattee isa duukaa bu'uudhaan gooftummaa waaqayyo gooftummaa Yesuus Kiristoos amanachuudhaan du'a jalaa ooluu hin dandeessa. Misraachoon guddaa sitti hima hidhaa jalaa kan nama hiiku hidhaarraa kan nama hiiku cubburraa bilisaa kan nama baasuu danda'u du'a bara baraa nama oolchuu kan danda'u gooftaan Yesuus Kiristoos dhalateera. Misraachoo hangafa nagaa isa ta'e mootii moototaa isa ta'e gooftaa gooftotaa isa ta'e isatti jireenya kee kennan isatti of kenni isa duukaa deddeebii inni galmaan sigaa inni jireenya siif ta'a. Maqaan waaqayyo haa eebbifamu. Gaaffiin inni sadaffaa yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalatu maaltu ta'e taateewwan maaltu ta'e taateewwan ta'an jiru. Maqaan waaqayyo haa eebbifamu. Addoon jalqaba dubbise isa jalqaba irratti ifa guddaatu ife yeroo gooftaan Yesuus Kiristoos dhalatu surraa isaarraa kan ka'e naannoon sun hundumtu ifa guddaati ife. Maqaan waaqayyo eebbifamu. Surraan gooftichaa maal godhe naannoo isaanitti ibse ifa akkasii arganii hin beekan duratti arganii hin beekani habboota isaanirraa dhaga'anii hin beekani eenyurraa illee dhaga'anii hin beekani ifa addaati inni sun ifa guddaa hannama sodaachisu hannama rifaasisu ture jechuudha. Kanarraa kan ka'e hin sodaatan. Maaliif sodaata yoo jenne hin beekan ulfinni isaas guddaa waan ta'eef hin sodaachisa. Dhugumayyuu namni fooniin ulfina waaqayyo dura dhaabbachuu danda'u ulfina gooftichaa dura dhaabbachuu danda'u kanaaf sodaatan. Surraa gooftichaa naannoo sanatti ibsee Isaayyaas yeroo dubbatu warra gaaddadduu du'aa jala jiranii fi ifni guddaan hin ba'e jedhamee akkuma dubbatame as keessatti sagaleen kun raajiin kun raawwatameera waggoota 2000 kanaan dura jechuudha. Maqaan waaqayyo eebbifamu. Warra gaaddadduu du'aa jala jiraniif ifni guddaa hin ba'e. Ifni kun warra du'a keessa jiran warra mootummaa dukkanaa keessa jiran bilisa baasuu danda'a yoo isaan isatti of kennatan jechuudha. Maqaan waaqayyo eebbifamu. Warri gooftaa Yesuus Kiristoositti of kennanii mootummaan dukkanaa seexan irratti haboon qaba. Sababiin isaa iftiif dukkanni walii galanii jiraachuu waan dandeenyeef. Maqaan waaqayyo eebbifamu. Baay'ee kan nama gammachiisu baay'ee kan namatti tolu warra gaaddadduu du'aa jala jiraniif ifa guddaati ba'e.
karaa gooftaa Yesuus Kiristoosidhaan ifti guddaan jireenya keenya irratti baheera. Haaleluyyaa. Ifa guddaatiin nuuf ifee jira. Nagaa guddaan nu ta'ee jira. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Ifa saatirraa kan ka'e, ayyaana isaarraa kan ka'e, surraa isaarraa kan ka'e nagaan nu ta'e jireenya arganneerra. Isa fudhanneerra, isa simanneerra. Inni nagaa keenya nu ta'eera. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Warra du'a jala jiran, warra gaaddaddu du'aa jala jiran, bilisa baas jiran, warra isatti amanatan, warra inni gooftaadha jedhanii fudhatan. Kanaafi yeroo inni dhalate taateewwan ta'an keessaa tokko ifa guddaatu naannoo sanatti maal godhe in ibsa. Duraan ifee kan hin beekne, duraan argamee kan hin beekne ifa guddaatiif jecha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Isa booda lammaffaa irratti taateen ta'e misiraachoo guddaatu labsame jecha. Eenyuun ergamootaan misiraachoo guddaatu labsame. Misiraachoon sinitti himanii arra misiraachoon sinitti hima maaltu argame? Saba hundumaa kan ta'u, furmaata saba hundumaaf kan ta'u, fayyisaa saba hundumaa kan ta'u misiraachoota argame. Innis eenyudha? Gooftaa Yesuus Kiristoos isinii dhalateera. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kun immoo eenyuuf ta'a? Saba hundumaaf kan ta'udha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nama addaan hin qoodu. Eenyumaan iyyuu addaan hin qoodu. Nama isatti amanu hundumaaf haraara hin godha. Nama isatti dhiyaatu hundumaaf, nama gooftummaa isaa amanee fudhatu hundumaaf haraara agarsiisa. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Jireenya hin kennu, nagaa hin kennu. Saba hundumaaf ta'adha kun. Isa diimaadhaaf, isa gurraachaaf. Saba hundumaaf haddaan hin qoodu, haddaan hin baasu. Eenyuun nama isatti amanateef fayyina ta'a jecha, jireenya ta'a. Saba hundumaaf kan ta'u. Namni gooftaa Yesuus Kiristoosiidhaan fayyisaa lubbuu isaa godhate gooftaan Yesuus Kiristoos saba hundumaaf kan ta'udha. Saba hundumaaf, nama hundumaaf kan ta'u, nama isa barbaadate hundumaaf kan ta'u. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kanaaf misiraachoo guddaan isinitti himaniitu ergamaan Waaqayyoo yeroo inni warra tiksoota sanatti dubbatu argina. Kanaaf misiraachoo guddaatu ta'e jecha. Saba yaaddoo keessa jiru, saba dhiphataa jiru, saba du'aa keessa jiru, saba gaaddaddu du'aa keessa jirutti misiraachotu labsan. Misiraachoo guddaa ergamoota Waaqayyootiin labsan. Inni itti aanu gooftaan Yesuus Kiristoos yeroo dhalate sana wanti ta'e Waaqayyoo hoqubaati ta'e. Waaqayyoodhaaf maalti ta'e? Hoqubaati ta'e. Hoqubaan kun galata wajjin, ulfina wajjin wal qabata. Ulfina Waaqayyoo malu, galata Waaqayyoo malochaa. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Waaqayyoo maaltu ta'e? Hoqubaatu dhiyaata. Hoqubaan kun maalidha yoo jettanii? Galata Waaqayyoo ittiin galateeffamu, wanta ittiin Waaqayyoon ulfaatu, wanta Waaqayyoof ta'u, wanta ittiin Waaqayyoon jajatan jechaadha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Sababii fayyisaan kun argameefi Waaqayyoon hoqubaa dhiyeessan, galata dhiyeessan, ulfina dhiyeessaniif maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ergamoota duwwaa miti. Lakkoofsa 20 gaafa fudhannee ilaallu tiksoonni sunillee Waaqayyoon akka isaan galateeffatan sagaleen Waaqayyoodha hin dubbata. Dura galateeffatanii kan hin beekne, dura Waaqayyoof galata kee jedhanii kan hin beekne, erga fayyisaa argatanii, erga mootii moototaa argataniiti maal jedhanii Waaqayyoof galata dhiyeessan, Waaqayyoof ulfina dhiyeessan. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Isa lammaffaa ergamoonni maal jedhanii Waaqayyoon galateeffatanii nagaatu ta'e. Nagaan lafarratti namoota Waaqootti gammadu hundumaaf jedhaniitu Waaqayyoon faarfatan. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Gooftaan Yesuus Kiristoos dhalachuunsaa warra isatti amanatan lafarratti nagaa isaaniif kenna. Lafarratti nagaa, Waaqarratti immoo jireenya bara bara. Maqaan Waaqayyoodha haa eebbifamu. Nagaa. Hoqubaan Waaqayyoof, lafarratti immoo nagaan warra Waaqootti gammadu hundumaaf jedhanii maal godhanii Waaqayyoon faarfatani. Nagaan nuuf ta'eera. Nagaan isiniif ta'eera. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Gooftaan Yesuus Kiristoos gooftaa nagaa namaaf kenna. Gooftaa gaaddaddu du'aa jala nama baasudha. Gooftaan Yesuus Kiristoos gooftaa mootummaa dukkanaa jala nama baasuu danda'udha. Kanaaf
isatti amanachuudhaan, isatti hirkachuudhaan, isatti abdii guutuu qabaachuudhaan nagaa kana gonfachuu dandeenya. Jireenya bara baraa kanas kan keenya godhachuu dandeenya. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kanaaf walumaa galatti Gooftaa Yesuus Kiristoosiidhaan fayyisaa lubbuu keessanii godhatanii fudhatanii kan jirtan waamichaan isiniin dhiyeessa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waggoota 2000 kanaan dura sababii cubbuu ilmaan namaatiif jecha gara biyya lafaa kanaa dhufee akka inni dhalate sagaleen Waaqayyoon dubbata. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeelaa Yohaannis boqonnaa 3:16 irratti Waaqayyo tokkicha ilma isaa hamma jaallatutti biyya lafaatiif kenne. Tokkicha ilma isaa isa jaallatu sana biyya lafaatiif kenne. Namoonni isatti amanatanii fayyina argataniif, namoonni isatti amanatanii jireenya argataniif, namoonni isatti amanatanii du'a jalaa ba'aniif, namoonni isatti amanatanii nagaa argataniif Gooftaan Yesuus Kiristoos akka inni namaaf kenname, gatii cubbuu namaatiif akka inni kenname sagaleen Waaqayyoodha hin dubbata. Kanaaf iyyuu Gooftaan Yesuus Kiristoosiidhaan fayyisaa lubbuu keessanii godhadhaa fudhadhaa. Gooftaan Yesuus gooftaadha. Gooftaan Yesuus Kiristoos Waaqayyoodha. Gooftaan Yesuus Kiristoos gooftummaa guutuu qaba. Mootummaan isaa, guddummaan isaa bara baraan kan jiraatu duris tureera, arras darbee kan jiraatu isumadha. Maqaan Waaqayyoodhaa eebbifamu. Kanaaf iyyuu fayyinni eenyuun argama? Isa qofaatiin argama. Gooftaan Yesuusiin ala fayyinni hin jiru, jireenyi hin jiru. Isatti amanachuutiin du'a jalaa ba'uun, isatti amanachuutiin jireenya bara baraa argachuun hin danda'amu. Phaawulos yeroo barreessu har'an hundinuu Yesuus gooftaadha jedhee dubbachuudhaaf jira. Jilbi hundumtuu isaaf jilbeeffachuuf jira jedhee dubbateera jechuudha ergaa isaa keessatti. Kanaaf iyyuu har'a utuu yeroo qabnu fooniif hafuurri keenya wal keessa jiru Yesuus gooftaadha jennee, Yesuus Waaqayyoodha jennee yoo amananne fayyina argachuu dandeenya. Erga yeroon darbee Yesuus gooftaadha jennee erga carraan nu jalaa dhume jechuudha yookiis immoo guyyaa isa dhumaatti akkas jechuudhaan galuu hin danda'amu. Utuu fooniif hafuurri keenya wal keessa jiru Yesuus gooftaadha, Yesuus Waaqayyoodha jennee na fayyisa cubbuu kootiif gara biyya lafaa kana dhufe jennee isatti amanachuudhaan fayyuu dandeenya. Gatii ta'eef Waaqayyotti amanannu. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keenyaa godhannee haa fudhannu. Jireenya bara baraa keessa gahee qabaannu. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifamaadha.